Zarihuun nama seenaa guddaa qabsoo Oromoo keessatti qabu artistii qofa otoo hin taane falmaa mirga saba isaati. Wanni isarraa baranne waan baay'eedha. Eenyummaa, aadaa, safuu, waanjoo Oromummaa, sabboonummaa hundi artiin inni hojjete keessatti ibsamaa jechuudha. Kanaaf ni yaadadhaanii ittiin if bare gaafa qabsoon Oromoo kaatee finiinaa turtetti nama iddoo garagaraatti illee hirmaatee karaa artii kanaan nama jajjabeessee dargaggeessi nama akka isaa nama akka Nuhoofaadhaan fakkeenyaaf kan qabsootti galan yeroo sanitti umrii daangaa hin qabneen jechuu qabsoon inni hojjete wanni arrarra geenye sababii warra akka isaanii kanaan deemteeti hubannoo saniin namooti cimaa dhufee nulleen as geenye jechuudha. Kanaafuu waan baay'ee irraa baranne dhaloonni immoo fakkeenyummaa san fudhatee saba isaatiif afaan isaatiif aadaa isaatiif kana hundarratti hojjetee wanti amma booda hojjechuu qabnus baay'eedha. Qabsoon ganaa xumurarra bakka guddaa geenyus waan tokko tokkootu jira. Sanillee galmaan gahurratti waltaanee tokkummaadhaan deemnee waan isaan eegalan kana galmaan gahuutu nurra jira jechuudha. Kanaafuu wanni inni labsaa ture artii keessaa tokkummaarraayis waan ji'e qaba. Sabboonummaarraa waan ji'e qaba. Eenyummaarraa ani eenyu waan ji'erraa waan ji'e qaba. Dhihoo tana sirbaa ani gandaan nayyaaminaa waan ji'u irraa waan dubbate baay'eetu jira. Ani ilma gandaatii miti, ani ilma akkasiitii miti akka namsi rakkoolee amma yeroo kana waan iddoo tokko tokkotti arginu kiliir godhee lafa kaa'ee Oromoodhaan nawaamaa ishee Oromummaa irratti immoo waan Oromoo gama tokko fidu jechuudha. Irratti waan ji'e qaba recently jechuu san fudhannee tokkummaadhaan Oromummaadhaan akka hojjennu akka itti fufnu nuuf dhaamee jira. Dargaggeessis hundinuu kana qabatee galmasaa gahuu qaba jeen yaada jechuudha.